Viidiyoon har'aa kun namoonni ilaallatu namoota hojii onlaayinii barbaadan keessattuu yeroo gannaa kana keessatti manni barumsaa cufaadha. Hojiiwwan mootummaa adda addaa cufaadha. Yeroo kana keessatti namoonni free time yookaan immoo yeroo boqonnaa qabanii yeroo boqonnaa kana keessatti maal hojjechuu qaba? Maal hojjedhee of jijjiiruu qaba? Warroota jettaniif viidiyoon tun isiniif qophoofti. Yeroo ammaa kana namni bilbila touch screen ta'ee hin qabne jira jedheetiin yaadu. Akkanumallee wifi daataa gahaa ta'e namoota qabantu jira. Rakkina keessas warroonni jiran akkuma jiranitti ta'e. So warroonni barattoota taatan hojii onlaayiniidhaa hojjechuu barbaadan yookaan immoo hojiiwwan adda addaa hojjechuu barbaadan onlaayin kanarratti karaa salphaa ta'ee fi isteepii salphaa ta'een akkaataa ittiin baratanii ofii keessanii amma abbaa mindaa ittiin ta'uu dandeessan isiniif qabadheetiin dhufeetiin jira. Egaa hojiiwwan onlaayinii kanarratti baay'een keessan dhageettaniitiin jirtan jedheetiin yaada. Baay'een keessan yuutuubii dhageettaniitiin jirtan ni beektan galii guddaa kan irraa argamudha. Akkanumallee immoo YouTube automation baay'een keessan ni beektan, content creation, Upwork, freelance, video editing, social media marketing, digital marketing, hojiiwwan badhaatan onlaayinii kanarratti ni argaman. Hojiiwwan kanneen hojjettanii akkamitti yeroo boqonnaa kana keessatti of jijjiiruu dandeessan waan jedhuudha kanarra qabadhee isin dhufe. Hedduun ilma namaa hojii onlaayinii kana ni barbaada garuu hin argatu. Hin milkaa'u. Sababni isaas maalidha isinitti fakkaatee kan jedhu har'a isiniin dhaqqaba. Akkanumallee dabalataan immoo wantoota kanneen sadeen yoo kan guutan ta'e natti amanaadha. Hojii onlaayinii wanti isin dhabdaniif hin jiru. Kan dandeettii keessa wajjin deemu, kan knowledge keessa wajjin deemu, kan isin simatu jechuudha. Irra hedduun namaa hojii hundayyuu ni naannessaa tokkochas qabachuu hin danda'u. By the way hojiin onlaayinii akkanumaan hojii onlaayinii qofa waan barbaaddeef wanta argachuu dandeessu miti. Garuu immoo yoo hojjatte of jijjiiruudhaaf yoo tattaafatte immoo hojii onlaayiniitiin abbaa mindaa ta'uu dandeessa. Hojii kamiyyuu dhiisanii namoonni biiroo xiqqoo akka kiyyaa kana keessatti hojii onlaayinii bal'aa hojjechaatiin jiran mana isaanii taa'anii jechuudha. Namoonni akkasii sadarkaa san gahuudhaaf maaltu isin barbaachisallee kan jedhu xumurarratti isin dhaqqaba hanga dhumaatti yoo na faana turtan warroonni yeroo gannaa kana keessattuu keessattuu hojii barbaadan keessattuu barattoonni yeroo firii qabdan kana keessatti yeroo barnoonni keessan isiniif baname shaayii bunnaa kan isiniif taatu qarshii xiqqoolee taatu hojjechuu ni dandeessan. Sanarra immoo moor iskiilii keessan guddifachuu dandeettii keessan guddifachuu ni dandeessanii kana har'a wajjin dhaqqabnaa hanga dhumaatti na faana turadha. Ani muyeedha chaanala kan koo Soofuma Raabirraa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtu dhaggeeffattoonni hordoftoonni YouTube chaanalii kana. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa har'a immoo yeroo gannaa kana keessatti wanta isin gochuu qabdan hojii argachuudhaaf hojii onlaayinii argachuudhaaf dhaabbataadhaan wanta isin gochuu qabdan isiniin dhaqqaba hanga dhumaatti na faana turadha. YouTube chaanalii kanarratti ammaan booda reaction video fi hojiiwwan isin onlaayin kanarratti dhaabbataadhaan hojjechuu dandeessan hundayyuu recommendationiif godhuudhaaf an qophii kan koo xumureetiin jira. Kanumarraa ka'uudhaan yeroo muraasa booda YouTube'dha koorsii guutuu onlaayinii kanarratti firiidhaan isiniif kennuudhaaf qophii keenya xumureetiin jira. Warroonni YouTubeera ta'uu barbaadan warroonni YouTube irratti hojjettanii akkuma keenya galii argachuu dandeessa barbaadan viidiyoo isiniif hojjedha. Viidiyoo sanii booda koorsii keenya itti fufna. Koorsii san fudhachuudhaan immoo yeroo firii qabdan kana keessatti YouTubeera taatanii akkuma nama kamiyyuu doolaaraan mindaa argachuu ni dandeessan. Steepiidhaan isin barsiisa waan ta'eef yeroo eegallutti isin beeksisa. Har'a garuu yeroo boqonnaa kana keessatti maal gochuu qabdan? Akkamitti hojii onlaayinii eegaluu qabdan? Hojii onlaayinii eegaluudhaan duratti maal guutuu qabdan? Viidiyoo tanaan kan ilaalu ta'a hanga dhumaatti na faana turaadha. Warroonni YouTube chaanalii kanaaf haarawwatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Viidiyoon tun har'as yoo isin fayyaduu baatte gaaf tokko immoo isin fayyaddee na galateeffattan. Kana waa malee miti kan kaase obboleessa kiyyattu guyyaa kaleessaa naaf bilbilee hedduu galatoomi naan jedhe. Maal siif godhe biroo kiyyan jedheen. Ana sirraa waan hubadhe edaa namoota baay'een tajaajilaa jira. Namoota baay'eetu bilbilee waan akkasii naa ibsa waan ta'eef namoota baay'een tajaajilaa jira jedheetiin jabaadhee akkan hojjedhu na kakaase. Maal jennaan iskiilii guddaa yookaan dandeettii guddaa argadheetiin har'a doolaaraan naaf kafalamaatiin jira. Akka mindaa kamitti nam kaam caalayyuu hojjechaatiin jira. Ofitti amantummaan kan koo kan kaleessaatii fi kanarraa wal addaadha. Taa'ee biiroo kan koo keessatti biiroo mataa kan kootii uummadhee hojjechaatiin jira. Kanaaf si galateeffadhee sirraan baradhee nan jedhe. Wanta sirraan hubadhee guddaan maalidha? Namootaan barsiisu keessa namoota firii guddaa argamsiisaatiin jiran baay'ee argachaa jiraachuu koodha. So jabaadhaa hojjedhaan ergaa kan koo kanarraatti. Gara barnoota keenya kanarraatti osoo hin ceehin wanti isiniif ibsuu barbaadu hojiiwwan miini app jennuun
hojiiwwan onlaayinii laayivii kanarra ruumii kanarratti hojjetaman kanneen YouTube chaanaalii kanarratti isiniif hin dhiyeessu. Baay'ee YouTube chaanaalii kan koo Mo'ee onlaayinii irratti hordofuu dandeessan. Isaan kunniin akka dhaabbataatti hojii dhaabbataadha jedhee hin qabadhu. Yeroo booda ni dhufan ni hojjan ni badu. Doolaara 5 10 dhibba nuuf kennan ni badu. So isaan irratti illee fookas godhaatee hojjedha. Garuu immoo dhaabbataadhaan hojiin isin hojjechuu qabdan maalidha kan jedhu har'a isiniin dhaqqaba hanga dhumaatti. Nafaana turaan. Yeroo baay'ee hojiiwwan onlaayinii kanarratti hojjetaman kanneen baay'een keessan YouTube yeroo jedhamu ni dhageessan, YouTube automation, Upwork, freelance, video editing, forex trading, akkanumallee social media management kan jedhaman kanneen hojiiwwan bal'aa kana dhageettaniitiin jirtu jedheetii yaada. Hojiiwwan kana hunda keessanuu hojjedhaa isin jechuudha miti. Hojiiwwan kana keessaa garuu tokko qabattanii dhaabbataadha yoo hojjettan fakkeenya wajjin isiniif ibsa. Fakkeenyaaf waggaa 8 darbe duradha YouTube kan eegale. Har'a YouTubein xiqqaadhu guddadhu $100 ol malee sanii gadi hin argadhu ji'a tokko keessatti dhaabbataadha. Even viidiyoo tokko osoo nama maxxansin YouTube adda naaf kafala YouTubein jechuudha. Viidiyoo tokko osoo maxxansin iyyuu maaliif viidiyoowwan waggoota darban kanneen keessatti YouTube irratti maxxansaatiin ture hundi isaanii yeroodhaan yerootti bararraa baratti namoonni irraa barachuudhaaf ni ilaalan viidiyoo kanarraa ni fayyadaman. Anis immoo koomishina xiqqoo YouTube irra ni argadha. So isheen kun walitti hidhamtee doolaara guddoo taatee anas fayyaddi mindaa koos taateetiin jirti. Kana YouTubeidha kan isiniif ibsi. Hojiiwwan dhaabbataadhaan hojjedhu immoo kan namootaaf hojjedhu baay'een jiran. Hojiiwwan kanneen hojjechuudhaan immoo manuma kana keessa taa'ee bakkuma tana taa'ee namoota baay'ee keessummeessaatiin oola. Even namoota kanneen keessummeessuu yeroo itti dadhabnetu jira. Kana maaliif isiniif kaasee isinitti fakkaate? Hojiin isin har'a uummattan har'a qarshii argachuu dhabuu dandeessanii garuu boruu keessaniif hedduu isin fayyada waan ta'eef yaada kana isiniif kaase. Yaadni kun isin akka keessanitti isin madaaluu dhabuu danda'a. Garuu immoo yeroo tokko na galateeffattu. Kanaaf sirriitti qabadhaa. So gaafii tokko naaf kaasuu dandeessan. Mo'ee yeroo gannaa kana keessatti maal hojjedheetiin of jijjiiruu danda'a? Hojii onlaayinii akkamitti uummachuu danda'a jettanii na gaafachuu dandeessan. Amma isiniif deebisaa sirriitti na dhaggeeffadhaadha. Eeyyee hojii onlaayinii hojjechuun salphamatti wanta laayyootti ilaalamuu miti. Kanaan dura hedduun namoota CV isaanii, dokumentii isaanii qabatanii biiroo irra deemanii qacaramuudhaaf gaafatan. Har'a immoo mana isaanii taa'anii namoonni onlaayinii kanarratti dandeettii isaanii, iskiilii isaanii, dandeettii isaanii karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin ibsachuu yoo danda'an, akkanumallee poortofooliyoo mataa isaanii qopheessuu yoo kan danda'an ta'e salphamatti mana isaanii taa'anii karaa dhaabbatoota adda addaatiin qaxaramaatiin jiru. Fakkeenya fudhachuu dandeessan. Viidiyoo editara cimaa yoo jiraate har'a namni hin qaxarre hin jiru. Even anas dabalatee jechuudha. So maal isin jechuu barbaaditi? Iskiilii san qabaachuudha wanni guddaan. Dandeettii wanta sanii qabaachuudha. Ammas as deebi'aatii waan bira haa ilaallu. YouTubera namni ta'uu barbaaduudha. YouTube irratti wanta kontentii bareeda fideetiin namni dhufu yoo jiraate. Viidiyoo san, diraamaa san, baacoo ta'uu danda'a, barnoota ta'uu danda'a. Namni hin daawwanne jiru. Wanta bareeda qabattee yoo ati as baate. Rakkoon eessaadha? Wanta bareeda kana akkamitti qabadhee dhufaadha? Rakkoon asirratti kan uumamu. So onlaayinii irratti hojii osoo hin hojjetin wanti siif kafalamu takka illee hin jirtu. Abbootiin keenya kanaan dura maal godhanii lafa jalqaba irratti ni qotan, ni bilcheessanii sirratti, ergasii immoo sanyii facaasanii, ergasii ni aramanii, farra aramaa kanatti faca'anii waan baay'ee keessa darbanii firii isaanii argatan. Hojiin onlaayinis kanuma. Hojii onlaayinii har'a ol kaatee ati hojjetteetiin doolaara irraa argatu tokko illee hin jiru. Baay'ee kanaan yeroo keessaniin gubinaan gorsa kan kooti. So kanaaf maal gochuu qabdan yeroo gannaa kana keessatti? Tokkoffaa barnoota, education. Barnoota akkamitti baradhaa jechuu dandeessan. Dhaabbattoonni adda addaa, namoonni adda addaa, even anas dabalatee koorsiiwwan bal'aa kennan jiranii kaffaltii keessan shaayii bunnaa keessan irraa yookaan immoo rakkattanii namarraas maan fuudhanii yeroo gannaa kana keessatti kafalaatii baradha yoo dandeessan. Yoo dadhabdan immoo akkamitti onlaayin kanarratti barachuu dandeessanii kan jedhu immoo viidiyoo itti aantu keessatti isiniif waraaba. Kaffaltii tokko malee dandeettii qabdan taanaan weebsaayitiiwwan adda addaa jiranii, barnoota adda addaa kan tolaan irraa argatan jiranii, chat GPT'n immoo jira. Wanta hundayyuu kan hammatee barnoota guutuu namni bilbila harkaa qabu chat GPT'n appilikeeshinoonni adda addaa weebsaayitiin asirra jira. Namoonni imo qofaan yeroo isaanii guban, namoonni TikTok qofaan yeroo isaanii guban, diraamaa ilaaluudhaan, fiilmii ilaaluudhaan, eebaluu maal jedhe, Jawaar maal jedhe, Abiyyiin maal jedhe, dhimma siyaasaatiin xammadamanii yeroo isaanii guban. Garuu immoo chat GPT'n barnoota guddaa qaba. Akkamitti chat GPT qofatti fayyadamtanii barnoota barachuu akka dandeessan viidiyoo itti aantu isiniif waraaba. Isin garuu
yeroo hundayyuu support na gochuu hin dagatinaa. Support kan gootan qarshiidhaan miti kan naaf kennitan. Viidiyoo kana like gootan. Ergasii immoo warroonni YouTube channel kanaaf hordoftan subscribe gootan. Uumateetiin jira. Kana qofa. Ergasii immoo namootaaf share gootan akka irraa baratuuf namoonnis jechuudha. So jalqaba irratti education barachuudha. Dursa hojii online doolaara 5tiif 10 barbaadu irra more an kan filadhu dursa skillidha. Anarra kan na nyaachisaatiin jiru kan irraa fayyadamaatiin jiru waggoota 8 darban yeroo social media akka ammaa kanatti beekamtiin argatin online irratti qofa even yeroo sanitti afaan Amaaraatiin afaan Oromootiin viidiyoowwan darban baay'een jiran. Ijoollee online kanatti website adda addaa ilaaluudhaan online irratti ijoollee Hindii kanneentu baay'een isaanii kan achirratti hojjetan isaan kanneen ilaaluudhaan even translate kan tungoot har'a loqoda adda addaa yookaan afaan adda addaa translate gochuun yeroo ittiin danda'amnetti translate gochuun yeroo ittiin danda'amnetti action qofaan illee yeroo itti baranneetu jira. Afaan Ingiliffaatiin illee YouTube irratti barnoota bal'aa yeroo sanaan fudhachaatiin ture. Namni Itoophiyaa keessatti baay'ee hojii online kana na barsiise tokko hin jiru. Nam tokko irraa hin fudhanne. Hunda isaaniitiyyuu website adda addaa irraatii fi akkanumallee ijoolleewwan biyya ormaa afaan Ingiliffaatiin barsiisanis ta'e kanneen biroo irraa actionidhaan even actionidhaan kanan baradheettu har'a mandaanaaf ta'e akkuma nama kamiitu hojjedheen jiraadha. So kana kan isiniif ibsuuf akka irraa barataniif dursa barnoota education barachuudha. Barnoonni dhaabde taanaan hojiin online ni dhaabbata. Barnoota kan kee itti fufte taanaan tattaaffii kan kee itti fufte taanaan barnoonni itti fufa. Lammaffaan dandeettii yookaan immoo iskilii keessan guddifachuudha. Okay. Barnoota tokko irratti baratan fakkeenyaaf namni viidiyoo editingii viidiyoo edit gochuu barate tokko YouTube irra yoo seentanii viidiyoo editingiidhaan afaan Oromootiin kanaan hojjedhe even viidiyoowwan 30 oltu jira. Kan namoonni garagaraa hojjetanis viidiyoowwan bal'atu jira viidiyoo editingii. Even namoonni kafaltiidhaan immoo namoota barsiisan jiran. Even YouTube irratti baratanii application san gara platformii san application video editing gidha fayyadamtan CapCut ta'uu danda'a. Baay'eetu jira isaan baay'eetu jira. KineMaster jira. Isaan kunniin salphoodha. Gurguddoon immoo kan isaan kanneenitti yeroo humna keessan guddifattan itti fayyadamuu dandeessan. Bilbila keessan irratti feetanii yoo viidiyoo takka waraabdanii editing irratti ittiin barattan isa viidiyoodhaan barattan irratti yoo barattan iskilii keessan guddifachaa deemtanii ediitara cimaa taatan kaffaltii gahaa argattan. So kanaaf tokko iskilii keessan yookaan immoo dandeettii keessan guddifachuudha. Barnootni dursa. Sadaffaan immoo work yookaan immoo hojjechuu, hojiin argisiisuu. Fakkeenyaaf ani YouTube irratti har'a konfidensiidhaan haasa'u waggoota 8 dura sagaleedhaan na beektan. Namni har'a kaameeraa fuuldura taa'uun namatti ulfaata. Yeroo jalqabaatiif kaameeraa fuuldura yoo teessan maaltu akka isinitti dhagahamu hundi keessanuu ofii keessanii meechee godha. So har'a konfidensiidhaan bakka barbaade taa'ee waan barbaade hojjechaatiin konfidensiidhaan isin barsiisa. Kilaasis akkasuma bakka kamittiyyuu namoota yeroo barsiisu konfidensiidhaan kan eessaatiin argamee hojjechuudha. Iskilii keessanii guddifattanii ni hojjettanii work hojjettanii ergasii immoo konfidensiin keessan moor guddataa deema dandeettiin keessanis akkasuma babal'achaa deema. So hojii dhaabbataadhaan hojjechuu barbaaddan wantoota kanneen sadeen guutuun dirqama keessan. Yeroo gannaa kana keessatti barattoonni keessattuu of deeggaruu barbaadan maatii keessan akka rakkifne wanta adda addaa warroonni barbaadan haala kanaan yoo jettan akka gaariitti hojii online hojjechuun isin dhibu. Kana muuxannoo kan koo irraa kan ka'e har'a broadcastiiwwan gurguddaa argaatiin jirtan kana kareet goonii namootaaf rakkoo isaan qunnaman duuba teennee kan sirreessaatiin jiru mana keenya asirra taa'ee laaptooppii kan koo asitti argitan kana qofatti bilbila kan kootti fayyadameetan akka gaariitti namootaan tajaajilaa jira biizinasa sirraa argachaatiin jira. Kanaan wal qabatee warroonni gorsa adda addaa barbaadan karaa kaffaltii muraasa ta'een illee taatu gorsa bareeda isiniif kennan. Kana qofaa miti rakkoowwan hojii online kanarratti isin qunnaman hundayyuu kaffaltii madaalawaa ta'een isiniif kennan. Dhimma YouTubeedhaan wal qabate aarraa kaasee hanga zaatti kan jiru dhimma YouTubeedhaan guutumaan guututti furmaata isiniif kennan. Kaffaltii madaalawaa ta'een dhaaba wanta hojii kam irrattiyyuu kaffaltii madaalawaa ta'een isin gargaaruudhaaf qophiidha. Moormoo gaafii adda addaa yoo qabaattan wanti isin dhibe yoo jiraatte karaa sooshaal miidiyaa kiyyaa hundaan iyyuu na gaafachuu dandeessan. Hamma danda'e isiniif deebisa. Garuu gaafii keessaniif carraan isin dhaqqabuu dhabuu danda'a. Namoota baay'eetu koomantii baay'eetu guyyaa tokko keessatti barra. Kana hunda bilbila namootaa keessummeessuu
meeseejiiwwan kanneen hunda keessummeessuu dhabuu danda'a. Kanaaf dhiifama isin gaafadha. Itti cimsinee garuu kaampaanii guddaa tokko gaaf tokko biildi goonee hojii onlaayinii bakka itti baratanii fi bakka itti of jijjiiruu dandeessan isiniif akka qopheessee dhiyaadhu abdiin qaba. Kanarraa asirratti xumuree jira. Kun gorsa kan kooti. Yeroo qabdanitti yoo fayyadamtan of jijjiiruu dandeessan. Kanaan dura lafa qotanii yookaan immoo horsiisaniitiin jiraatan. Har'a immoo lafti isin jirtu horsiifni isin jiru. Baay'een keessan argaatiin jirtan waan ta'eef. Amma addunyaan gara miti jijjiirateen digital taateetiin jirti. Onlaayinii kanarratti wanti hundumtuu ni xumuramaatiin kan jiru. So kanaaf asinis siistama kana keessa seenuudhaaf hojjedhaa. Sirriitti irratti xiyyeeffadhaatii hojjedhaadha. Har'a keessan yoo kan dafqitan taate boruu keessaniif karaa bantan. Kun gorsa kan koo kan isiniif qopheessedha. Kanarraa asirratti xumuree jira. Roon YouTube chaanaalii kanaaf haarawwattan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo itti aanu onlaayinii kanarratti qofa bilbila keessan qofatti kaffaltii tokko osoo hin kafalin koorsiiwwan adda addaa barnoota adda addaa akkamitti fudhachuu akka dandeessan isiniif qabadhee dhiyaadha. Kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin wal argina hangasitti nagaan naa jiraadha.